gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hundumti keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii Waaqayyo guyyaa gammachiisaa kanaan waan nu ga'eef gammachuun keenya guddaadha. Hunduma keessaniiniyyuu maqaa waldaa amantoota biiftuu boolee makaana Yesuusiin baga nagaan qophii kana dhuftan isiniin jechuun barbaada. Sagantaan kun kaayyoonsaa qooda waldaan kiristaanaa aadaa Oromoo jiraachisuudhaaf yookiin eeguudhaaf gumaachitee amantoonni akka baraniif akkasumaanis warreen amannes isa kan akka baraniifidha. Namoonni baay'een garmalee hubachuudhaan waldaan kiristaanaa akka waan aadaa balleessituuf tuffattutti lakkaa'u. Garuu seenaa keessatti gara boodaatti deebinee yoo laalle qooda waldaan kiristaanaa seenaa jiraachisuudhaaf gumaachitee yookiin aadaa jiraachisuudhaaf gumaachitee guddaa ta'uusaa hubanna. Gara kan keenyaatti yeroo deebinu baay'een keessan tarii kan beektanii baay'eenis kan hin beekne jaarraa 18ffaa keessatti nama Oromoo tokko maqaa hiikaatiin kan dhalate haadha isaa jalaa fuudhamee kan gurgurame si'a 7-8 caalaa harka nama tokkooti harka nama biraatti gurguramaa kan ture biyya Eertiraa keessa yeroo dheeraa kan taa'e isa boodas gara biyya Swiidinii deemee sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikee kan maxxansiise namni kuni aadaa Oromoo eeguu keessatti jiraachisuu keessatti gumaacha guddaa nama qabudha. Nama waldaati. Kanaaf yeroo biyya kanatti deebi'ee dhufu biyya Oromootti namni kun akka biyya jiraachaa ture sanatti tun ta'in wayyaa Awurooppaa uffachaa ture ofirraa baasuudhaan wayyaa duwwaa miti kophee kaa'atee dhufellee sabni biyyanni keessa tajaajilaa ture kopheen kaa'atan waan tureef kopheellee ofirraa baasuudhaani akkasitti namoota ogbarruu Oromoo barsiisuudhaan barreessuu dubbisuu akkasumaanis sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan qooda guddaa nama gumaacheedha. Isaa wajjin ta'anii dubartoonnis kan akka Asteer Gannoofaa qooda guddaa kan gumaachanidha. Macaafa qulqulluu hiikuu birattis kitaabota adda addaa kan akka weedduu adda addaa galmeessanii akka dhaloota amma jiruuf darbu warra taasisanidha. Kanaaf seenaa gara duubaatti deebinee qorree yeroo laallu waldaan kiristaanaa afaan kana eeguudhaan jiraachisuudhaan qooda guddaa agarsiisteetti. Faanuma abbootii amantii kana bu'uudhaan nus immoo har'a dhaloonni jirru akka taanetti taane Waaqayyoon waaqeffachuusa jedhuun aadaa'uma keenyaan afaan keenyaan uffannaa'uma keenya uffannee nyaata keenya nyaannee bifa kanaan akkuma Waaqayyoon uumetti Waaqayyoon waaqeffachuusa jedhuuni waldaan keenya immoo isa kana qopheessitee dhiyeessiteetti. Wayyaa aadaa Oromoo uffachuun namoota baay'eetti haaraadha. Namoota baay'eetti gaaffii guddaadha. Namoota baay'eetti immoo cubbuu fakkaatee mul'ata. Garuu aadaan kamiyyuu cubbuu akka hin taane ofii isaatiin namoonni waan tokko fuudhanii cubbuu ittiin hojjechuu hin danda'u. Garuu wayyaan suni yookiin uffannaan sun nyaanni sun mataa isaatiin cubbuu akka hin taane namoonni haala kanaan qabanii akka itti yaadanii fi akka ittiin fayyadaman gochuuf kan yaadamedha. Wangeelli ergaan isaanii guddaan ergaa araaraati. Nus har'aa ergaa nuyi qabnu ergaa kanarraa adda kan ta'e miti. Kaayyoon keenya inni har'aa nama ofiisaa wajjin nama eenyummaa isaa wajjin araarsuudhaafidha. Namni eenyummaa isaa wajjin akka araaramu aadaa isaa wajjin akka araaramu ofiisaa wajjin akka araaramu inni kun bifa kanaan itti yaadamee kan qophaa'edha. Namni ofiisaa wajjin araarame immoo walii isaatti akka araaramu. Inni walii isaatti araaramee ofitti araarame kun immoo Waaqayyo wajjin akka araaramu. Kaayyoon nuyi qabnu ergaa araaraa kan qabudha. Waaqayyo ergaa araaraa kana fiixaan nuuf haa baasu.